مليانة تكن أرجعت والله ما زورا موتني أصلي سنفوري نمويت المويت ونركب بكوسة دي مسجد بادية كنا كيسة دي مليانة أرجعت والله زورا إسا كنا فوري إنك كذا يوان نمو تكو كشيكا روبي فكاتو أسفيدا نمو مدكو تقع فكاتو بني آدم فكاتو كنكو بني ما آدم فكاتو نما أوما ربي تنما الربسي ربنا إني أنا وسو وياسا دي كشوف مطاطة تيك توكي والله دوري نما دو أصلي دورانو باشر دفينا من لقاء أورمون نما سيكا تبر جيفتي سكني أبابو سكني مار لماين وان بالي كيسا نجري في الدكرة بالي نكرت أمالي بالي نمان كرتو كبرة بس أنا وزولتا ربي سيهاتك guyyaa tokko harka sheeka roobee jalatti dachaatanii isin hundaayyuu kan isin bulchu sheeka roobeedha. Jalatti bultamoo jalatti hin bultan. Abaaboo birrii kadhatu jecha bar masjida jala jirtaa bar nama masjida jala mataa bara afatee bar yaa aslii haroo. Yoom galte masjida jala yoom alaa galte. Maaliif isin sheeka roobee takka isin iyyitan isin beeyna bar. Doktor Abiy Ahmad dubbisuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dubbisuun kabajaadha kibriidha. إذا تبغوا شكر رسول ربي نمني بيتي دي قدامنا عاقلاني نوفا نما نوكا بقعتي جلك لكن وجيل بولين دادي دنيا تسمى ولي قدني مياد دلقتني ورن يسني مين نمن ما نما كم ما شيكرو بيرفسا تورتن نمن ما هجا ما تتي شيكرو بيتي دولا تورتن غوياتا ككيرا منا دلقتي كفالتي بيتا يا قربا تتي نمتوكو كشيكرو بيفكاتو أسفيدا نمتوكو توقع فكاتو بني آدم فكاتو كنكو بني ما آدم فكر نما أوما ربي تنما الربسي ربنا نقول إني ربي كي صدافي ماله بني والله أنا ربي جتش بلوك نقول ركون كابو بلوك نقوله نقول أوباته أشتنيم أي بردنيم قالوا ربي جتش بلوك نقوله أنا وانم نكيسان ناتي هذيله هم بازو هم جالت ماله Oso gaafa rabbi jecha blok san lakki sheek rabbi jecha blok rangone kuno kanafi sinjere ati amanu lebaatu evidence qaba jechu sheek ma de bloki ko kana gotani oso majennu bar sheeka bloki kana gotani miidiyaan oso guyyaa sadii ka cuma mutaate tiktoki walla durri nama duu asli duraanuu baasherre dhufee nama luqqaa oromoon nama sikate bar giiftii sikkenne abaaboo sikkenne maal dalaydeme dalagaa maal dalaydemeeti ammoo manuma teettee kursiyyi ammoo tiniin godhattee lammaanyi si baasen jira masgida kadhatuun garaagarummaan jiru bar madaabara masgida jalaafuun garaagarummaan jiru bar namni galgalaa ganama ammoo tiniin laal galgalaa ganama si afa ammoo tiniin abaaboo kadhatu halkan keessa abaaboo kadhatu kan rafne ijjoo ammoo tiniin walitti si deemte ijaan argitu ati waggaa meeqa miidiyaarra turte osoo abaaboo kadhatu abaaboo birrii kadhatu jecha bar masjida jala jirtaa bar nama masjida jala madaabara afatee bar yaa aslii haroo. يوم قلت مزيد جلا يوم على قلتي وأنا على قلت سيتا يا أصلي سي نمني كدابر برسيسي أرومو أكن دلقني كبود أرومو سي هنتلو متيتو أمو بريدو سنمو مجيو سن كدام برسيسي ربي جري ميديت سنباسين نمني جارتي اللي كدابر سيسي سي برسي رت يبو جارتي تين ميديا رت أرجيته قنباي أفرن دمفو جارتي تين ميديا رت أرجيته أبو namni kadhaa barsiise oromoo si bar namni akka ammoo optiniin kun ashaangulliitii darbaaf kun ammoo tini geemii godha kaan ammoo torban kanii qaxar osoo kaan akkana godha maa oromoo ammoo hoolaa seetaati kana mara ammoo tini maayyimii seetaa hoolaa seetaa ummata oromoo yaa farganfoo maal waan bareeda kamsirraa dhaalaa jira waan bareeda kamsirraa barataa girrisoota wal yaaftanii akka shokolaataa garaagarana wee maaliif isin sheekaroo beekta isin iyyitan isin beeyna bar Doktor Abiy Ahmad dubbisuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dubbisuun kabajaadha kibriidha yoo sii gale ati waan takka Oromoon hojjanne waan takka Oromoo xaphiin goone wanti isin dandeessan tokkochi waanuma amma godhaa jirtan kan wal jala yaatanii akka awaannisaa nyar awaannisa barsiin awaannisa sooshaal miidiyaa kana sheekaroobeen hunda keessanuyyuu likkii isin galcha amma saanaan gara fuulduraatittillee jaalattanii osoo hin taane guyyaa tokko harka sheekaroobee jalatti dachaatanii isin hundaayyuu kan isin bulchu sheekaroobeedha. Jalatti bultamoo jalatti hin bultan. Sheekaroobee kingi jedha barreessa. Uummanni keenya bal'aan hawaasni biraa dhageeffadha. Oromoo waliigala har'a duula kasheeroobe irratti geggeessaa jiru. Gubbarraa kaasee haga jalaatitti ani feemasa jedhanii achi taranii nuti beeytota jedhanii achi taranii
nuti social media kanarratti afaan bannedhanii citaranii afaan isin bantan san keessa akkanatti muka isin kaa'uu dandeenya bar. Afaan isin bantan san keessa muka isin kaa'uun hin danda'ama. Maal abbaa keessanii afaan bantanis. Maal hojjettan Oromoodha? Iyyitoota. Iyyitanii iyyisiisuu malee. Boottanii boochisuu malee. Waccanii waccisiisuu malee. Mee homa xabii takka waan isin uummata Oromoo kanaa gootanii bu'aan isin saba kanaa buuftan maali? Yaa girrisoota. Isin faana dhaabbannee waggaa 3 waggaa 4 guutuu waa'ee keessan hubannee isin dhiifne bar. Uummata caacuti. Simbira bariisaa na amanaa Sheekh Roobeen hoogganaa keessanii sa'aatii ammaa kanarraa kaasee kantiibaan keessanis isaa Taqlaa ministeeriin keessanis isaa hoogganaan keessanis isaa jalatti bultanii yoo jalatti buluu baattan kana nyaattan. Hin jiru wanni akkasii qaldiin takka hin jiru dhiira yoo taate biyya abbaa keetiitiin raggali qabsaa'e. Sheekh Roobeen biyya abbaa isaa keessa taa'ee Itoophiyaa ijaaraa jira. Itoophiyaa guddisuudhaaf utaalaa jira. Sodaa takka hin qabu. Sodaa takka. Amma ammoo waan qunna garii qabu isinitti himuu dhufe anarra. Isinitti hima jala akkanatti isinitti cabsina. Sheekh Roobeen hoteela bulee birri hagasiin qabatee nyaata nutti argisiisee garaan si gubatee mima. Si coggaarrisee jira. Namni nyaanni inni nyaata birqiidhaaf isinitti hin argisiifne. Garuu hinaaftoota akka keessanii kana jira. Warra yoo namni maa nyaata jedhu. Yoo namni bakka gaarii ciisu, yoo namni bakka gaarii dhaabbatu, yoo namni waan gaarii dhuge, yoo namni waan gaarii nyaate, yoo namni waan gaarii argate, warra irriba dhoorgu kana isin maraachuudhaaf isinitti argisiise Sheekh Roobeen. Hoteela inni qabate san ati umrii kee keessa talkan takka achi buluu hin dandeessu. Kana rabbitu isaa kenne. Rabbitu isaa kenne. Darajaa rabbiin isaa kenne irraa fuudhuu hin dandeessan. Darajaa rabbiin isaa kenne gad deebisuu hin dandeessan. Garuu maaliif akka isan itti duultan hawaasa Oromoo bal'aadhaaf ifa godhuu dhufean. Duulli Sheekh Roobee maaliif godhamaa jira? Girrisoonni wal jala yaa'anii garaagaraan shaa jiran akka simbira bariisaa maaliif Sheekh Roobee irratti duulan beektanii? Waan biraa waan takkuuf keessaan qabu. Jalqaba irratti akka gaafa Sheekh Muummichi Ministeeraa kabajamoon Dr. Abiyyiin Ahmad dachii teenna baalee miidhagsee babbareechisee asaaddasee tolchee irriba dhabe girrisaan. Baalee maaliif misoomtii? Baalee maaliif jijjiiramtee jechaaf halkanii guyyaa irriba dhaban? Tokko jedha. Lammaffaa irratti magaalaa Baalee Roobee karaan koriidara gaafa ijaarame Sheekh Roobeen sodaa tokko malee gadi bahee isin kana yoom nu hojjettan? Mootummaa kana nu hojjeteen galateeffannee dhugaa jirutti me girrisoota kana qiimii itti kaatan. Uummanni faayidaa takka hin qabne ka osomaa barreessu qabri itti galuudhaaf deemu kunniin jechuudha. Kan uummata Oromooti waan bu'aa takka hin buufne ka gizee maraayyuu waceetuma waccisiisu kunniin Sheekh Roobee achirraa kaanii itti qaban. Gaafa kaanii muummichi ministeeraa Baalee Roobee gaafa dhaqee Sheekh Roobee muummicha ministeeraa harka fuudha. Akkamitti Sheekh Roobee Dr. Abiyyi harka fuudhee amma wanni jara irra dhoorge. Akkamitti Sheekh Roobee pirezidaantii naannoo Oromiyaa harka fuudhe. Indee ganaa si bulchaa siin jaabara Sheekh Roobeen muummicha ministeeraa harka fuudhu miti. Oromiyaa guutus kantiibaa Baalees kantiibaa Itoophiyaas wucci guddaa ministeeris hundaayyuu ni ta'a Sheekh Roobeen. Deebiqaa taalleekko. Si caala bar waa baay'eedhaan si caala. Wanni isin har'a gadi yaatanii akkanatti isarratti duultaniif akkamitti dhugaa Baalee dubbate akkamitti sodaa tokko malee muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad misoomse biyya jijjiire jedhee maa dubbateef itti yaatan malee waan biraa waan takka Sheekh Roobeen isin hin goone isin politikaa fayyadamtan warra kaayiroo isin warra osoo tiktokiin irra cufate beelaan dhumtan isinii galaa dhageeffadha akka nama ofii keessanii dalagatee jiraatuu fakkeessitanii Sheekh Roobee waa jettaniis rabbi jedha. Soddaan kenna sun fa'a. Guyyaa takka sii dalagatu argee hin beeku. Hundi keessan kadhaadhaan jiraattan. Sadaqaadhaan. Odoo ijoolleen mana Arabaa miskiinni rabbiin abbaan biyyaa ergate. Hintalatiyya Dubaay deemii na hojjedhu. Hintalatiyya Suudii deemii na hojjedhu. Hintalatiyya Qatar deemii na hojjedhu. Hintalatiyya Dohaa deemii isii miskiinni rabbi. Obboleessa isaatii waan ergitu bara. Ebaluu feemasiidha. Leenca sirratti darbaa ittiin. Ebalu feemasiidha bar wallaala akkana kana dadhabne bar. Namoonni har'a Sheekh Roobee waa jedhan ufii keessanii takkaa dalagattanii jaartii teessanii tishartii bittanii beeytanii. Enee xiyyaaqee heenu isti mallisu. Deebii kana naa deebisaa meeyaa kolkolo. Warri har'a Sheekh Roobee keessan darajaa keessanii fi isin dhuufuu Sheekh Roobeen geettanii nutu isinitti hima. Yoo tola diddanii isinitti liqimsiifna gurra keessanitti isin himna nuti warri kaleessallee isinitti galchuu beeku akka isin beeytanitti. Kadhattoota takkaa gadi baataniitiin jaartii teessanii fuuraa keessan xuruurrattaniitumaan iskaarbi isiin morma jala darbattu bittee fi beeyta abbo mee ani guyyaa takka gabbee niitii takka hintalootiyyaa
osoo nam tokko sadaqaa naan kennin gabbeetiniin jaartiiti yaa iskarbii bitee dhimee ati dhuguma dhiira gadi bayii kootu dubbadhume sheekaroo beedhaan kadhattu jetta sanuyyuu viidiyoo nam gadhee melala gadhee akkana tana jira bara kayoo akkanatti achi ilaaltu dhiira fakkaattu ta keessi isii beera sheekaroo been keessaa waan fedhe si gaafachuu hin danda'a qarqaarsa naa godhi isiin jechuu hin danda'a fiddee viidiyoo uummata dhageessifte jechuudha birri naa ergi jedhe baga si gaafate maa yoo ergiteef rakkoo mal qaba si gaafate bar taa'ee halkanii guyyaan kadhanne yoo dandeesseen gootaaf garuu fiddaniitiniin waan kaleessa sheeroobeen isiniin jedhe namni isin ganaa takka takkaan likkii isin galchina dhugaa isinitti hima gara kamiinuyyuu hin dandeessan sheeroobee miti mana hammaamaa shintibeetii inni seenee gadi ba'e hafuura isarraa ba'u san hin geettan isin tokkoffarratti eega waa'ee qabeenyaatiin namatti duuluu ta'e eega hiyyummaadhaan nama hidhuu himuu taatan eega isin duroontonni abbootiin qabeenyaa jajjaboon kun qabeenyaan sheekaroobetti duuluu taatan mee ati dhugumatti dhiira rarraafattee deemta hintaloo ta'e jaartii ta'e tasi jala ciiftu halkan eegee bantee si jala ciiftu san guyyaa takka gabbaatee fuuraa kee xuruurrattee qamisii isiin huccuufiitti godhattu bittee fi beeyta yaa kasada kanarra lummee keessan sareen osoo sareen sagal isin nyaatte sareen diidamni dhibbi tokko osoo isin nyaate isin fixachuu hin dandeenye kana dunyaa haraamaatiin lummee baastanii bar dunyaa ijoollee miskiina biyya arabaa wallaaltuu abbaan ergate ta dubaay jirtu ta kuweet jirtu ta suud arabiyaa jirtu ta katar jirtu osoo jarri kun sadaqaa isinirraa dhaabanii bar isin halkan takkan bultanii akka ummanni suudaanii keessatti beela'e akka ummanni tigraay keessa beela'e sanitti bar addunyaatti isin iyyina ture bar yaa bada kolkoloodhaan akka nama ufii jaraatii dalagateetiniin uf jiraachisu mee isin kira mabaatii takka kafaladhaa osoo sadaqaan kadhatin maaliif ufiifitti nama kaastan isin yaa kadhattoota akka keessanii kana sheeroobee waa jedha namni sadaqaadhaan ilmoo ofii guddifatu namni sadaqaa gaafa sammuu qabaattanii akka sammuu namaatiin yaaddan waa'ee feemasummaa deebita feemasummaa keessaniif isinillee nutu gaggaragalchee jechuudha kadhattoota haadha raa'u maali abboo osoo namnummaan gadi bahee xuruurratee akka dhiiraatti jaartii ofii horatu tokko osoo namnummaan gadi bahee dalagatee akka dhiiraatti niitii ofii horatu tokko osoo namnummaan gadi bahee dalagatee kiraa manaa kafalatu tokko sheekaroobeedhaan waa jedhe kadhattuun akkamiin namaa waa jeddi sheekaroobeen kaleessa kabajaadhaan sargii goote itti fuute har'a waan kaleessa isaa gooteen arrabsuun biqaatiidha sheekaroobeen kaleessa rakkina keessa ture har'a sammoo rakkina keessatti isa hidhuu barbaadde sheekaroobee rabbitu as fide rabbitu miidiyaa kanatti mul'ise rabbitu riskii isaa bane rabbitu ol isa fuudhe atiin kolkoloontu nomaa isa godhuu hin dandeessu jechuudha isin ammoo sheekaroobee irra polotikaa fayyadamtan polotikaa keessan ammoo nuti funyaanirra isinii deeminaa jiru doktor abiyyi yoo taate Itoophiyaa miti addunyaa iyyuu nama jijjiiruu danda'uudha isii tanallee gurra keetii siimaa dhageeffadhu wanni isin maraache maaliif doktor abiyyiin ahmad baaleen bareechifnaan sheeroobeen gadi bahee akka aktivistii tokkotti akka nama feemasaa tokkotti miidiyaa waraabeedha isin ajjeestanii booyuudha bu'aan keessan ebaluu nurraa kufe ebaluu maarree ta'ettanii ajjeestanii booyuudha malee takkaa dhiiga uummata oromootiin daldaaluu malee uummata oromootiin illee waa buustanii hin beektan kanaaf sheekaroobeetti afaan bantan kanaaf sheekaroobeetti duultan kanaaf sheekaroobeetti waa jettan ammoo nuti isinitti himna likkii keessan gaafa isin sagalee sheeroobee wajjin keessaan inni qarqaarsaaf isin gaafate fiddanii miidiyaa irratti argisiiftan ati dhugatti ana biratti beera gadi hintaloo si jala ciiftu tarabbiin uumamaan dubartummaa isii kenne san isii hin geettu ati kaafattee akka dhiiraa halkan wajjin gulufta kolkolo dhalaa takka fakkeenyaaf isin hojii keessantu kana qaba sadaqaadhaan jiraattaniini mee ati viidiyoo naa ergi mee ati viidiyoo ebaluu naa ergi mee ati viidiyoo ebaluu qabdaa naa ergi asirra teetta kana nyaatta kolkolo viidiyoodhaan sheeroobee dhaabuu hin dandeessan propagaandaadhaan sheeroobee dhaabuu hin dandeessan isinitti cabsa sheeroobee lamma booda xaqlaay ministeerii keessanii kantiibaa keessanii bulchiinsa keessanii hogganaa keessanii jaalattanni fudhachuu baattan kana nyaattan jaalattee argite gaafa tola diddan giddiidhaan isin keessummeessinaa jechuudha isin ummata kolkolo jalqaba gabbayii akka dhiiraa dalagadhu kiraa manaa kafaladhu sheeroobee arrabsuun duratti jalqaba gabbayii shinshinii jaartii keetii
uffata kee ka uffattee ittiin fotoo kaatu kana guutu uffata sadaqaati. Niyaaki wanni ati nyaattu sadaqaa, wanni ati dhuydu sadaqaa, wanni ati irra raftu sadaqaa, wanni ati fincooftu, wanni ati udaantullee sadaqaa. Isin yoom namummaa guuttanii namaa waa jettan jaabaran. Sanuyyuu qabeenyaan nama arrabsuu barbaaddan. Kadhattu maarree isin caalaa nama kadhatu jira. Isin caalaa nama kadhatu jira waa'ee kadhaa keessanii bar isin beeyna. Osoo amma ijoolleen maan miskiinni rabbiin biyyarraa baaseetiin biyya arabaa keessatti umriin jara dhume. Yaani hin beeyna ka amma beera amma biyya arabaa keessa jiru kanneen jechuun shamarran ka tokko yaani maraa miti. Kolkoloon kunniin gaafa achi ka'u amma nutti afaan bana amma goriif iftaan narraa iyyiti bar. Ahmad akkas nuun jedhe akkana kolkoleedha waa takkan beektu abbaa kee qarqaari. Obboleessa kee qarqaari. Abbeeraa kee qarqaari. Yoo sirraa hafe masgiidaa kenni. Dargaggeessa quufee taa'eetumaan dhiiga kee nyaatu. Ka dhiiga kee xuuxatu. Ka dhiiga kee akka waraabessaatitti akka silmiititti sitti maxxanee si xuuxu abbaan qabdu ati. Abbaa keetiin ergitu haadhan qabdu haadha keetiin ergitu mallaqa. Ummata har'a gabbee sheeka roobee afaan guuttate. Sheeka roobeetiin ati kadhattuudha. Kadhattuu akka keetiin agarre kadhataan akka keessaniin jiru isin martuu sadaqaadhaan jiraattani. Dalagattanii dandeessanii mee namnummaan amma qammaa sheeka roobee arrabsaa turtan. Namnummaan haga ammaatitti sheeka roobeetti duulaa turtan. Guyyaa takka kiraa manaa dalagattee kafaltee beeytaati yaa gurba. Lummeen ati baaste lummeen kee kun jechuu xunchaan kee ati akkana baattee deemtu kun haraama bar. Jismiin kee foon guutuun foon haraamaati bar. Qaamni ati baaste guutuun qaamni kee haraama. Dunyaa haraamaatiin furdattee barati. Dunyaan ati nyaattee dhuydeen borciin kee kun haraama. Osoo si keessaa doktorri sitti rakkabee guutuun isaa garaa kee keessa macuree kee yoo maraan birrii Dubaay jedha. Ammallee gilikoosii garaa kanatti hidhanii harka kana gubbarra yoo doktorri dhiiga fuudhee laalu Suudi Arabiyaa jedha. Gama kaaniin harka bitaa kanarraa dhiiga fuudhanii yoo laalan birrii Imireet Arabiiti jedha. Asiin quba kanarraa dhiiga fuudhanii yoo laalan birrii Katari jedha. Katar Doha biyya dheengadda waancaan addunyaa irratti taphatan. Garana deebistee gurra kana yoo maraan martu gurra isaa keessa ka jiru birrii biyya Arabaati. Isin ummata sadaqaadhaan qaamni keessan dhiigni keessan sadaqaa jismiin keessan guutuun kadhaa tishartiin ati godhattu ta sadaqaa kootiin ati godhattu ka sadaqaa kopheen ati godhattu ka sadaqaa nyaanni ati nyaattu ka sadaqaa kiraan manaa ka ati kafalattu ka sadaqaa gaafa kam nama taate aboo ati guyyaa takka bar jaartiin maan teessirraa gammaddee hin beeytu bar. Abbaan warraa koo kabajamoon gadi ba'ee guyyaa takka dalagatee tishartii naa bite. Abbaan warraa koo kabajamoon gabbayee fuuraa isaatiin kophee naa bite. Guyyaa takka niitiin teessirraa gammaddee hin beeytu. Isin hundi keessan dunyaa haraamaatiin nyaattan. Ijoollee miskiina biyya Arabaa warra saamee qullattan bise. Har'a propagaandaa bantanii olola bantanii sheeka roobee Dr. Abiyyi dubbisee sheeka roobeen pirezidaantii naannoo Oromiyaa dubbisee irratti duuluu qabna gir. Girrisoota maali hojiin keessa kadhattoota haadha raa'u. Torbee takka guutuu isin ilaalle sheeka roobee. Torbee takka guutuu garuu likkii isin galche. Sheeka roobee kingi jedhaa barreessaa jiran. Barreessaa maaf isin dida harki. Sheeka roobeen kingi hojii isaatiin bakka har'a jiru kana ga'e. Sodaa tokko malee dubbate. Sodaa tokko malee haasa'ee qarqaarsallee yoo barbaade si gaafatee naa godhe jedhee gooteef malee akka keessan arboo shiriin taa'ee sa'atii 2 kadhaa sa'atiin 3 kadhaa sa'atiin 4 kadhaa torberraa torbetti kadhaa ji'arraa ji'atti kadhaa waggarraa waggatti kadhaa birrii kadhaatiin jaartii isaa uffisa birrii kadhaatiin jaartii isaa nyaachisa birrii kadhaatiin jaartii isaa ati dunyaan jaartiin ta'e uffattee deemtu guutuun dunyaa ijoollee biyya Arabaati. Diyaasbooraa kana keessa illee jira tokko miskiinni qabaa isinii kenna. Garuu akkuma nama ofii keessaniif danda'ee dalagateetumaan birrii fidee kiraa manaa kafalatuun fakkaattanii. Akkas fakkaattanii garuu warra isin beeynetti himi. Nuti feemasummaa keessan akka loomiitii cuunfinee bira tarraa jechuudha. Yoo ati uf kabajje si kabanya. Yoo ati uf kabajuu baatte ammoo bakkuma kaleessaa san bakka ati irraa dhufte si beeyna jechuudha. Hundi keessanuu iyyuu har'a afaan bantaniitiin galgala ganama kolkoleen dalagaan qabne ka baharumarra dhaabattee bishaanumarra dhaabattee fotoo babicha jejjetteetuma fotoo kaatu ka guyyarraa jaartimoo fi poostii gootu marti yoom ulaagaa dhiirummaa gooteeti namummaa iyyuu yoom guutte guyyarraa jaartima isaa poostii